Poolisootu. Muummee ministeera Abiyyiin fa'aa ol argee ture waan jedhamtu ture. Erganii Qilintoo dhaqee. Ergan Qilintoo dhaqee baatii tokko dura ufuma isaa ergee na waamsisee waajjira isaatti haasofne. Eenyu? Dooktar Abiy Ahmed. Egaa maaliif akka ani hidhame ani dhagee natti himee fi kan poolisoonni naan jedhanii ciruma waliin argatu. Maaltu wal faalmeessa? Haninni jedhe amma sittin himu. Isa waliin haasa'uu na feesisa. Baay'ee nama rifachiisa. Oduu akkasiitti dhagayeeti biyya hooggana yoo ta'e. Baay'ee nama sodaachisa. Biyyi akkanatti hoogganamti ta'e. Yoo egaa kana qulqullummaadhumaan dhugaasaa natti hime jedheen amanan. Kanaan alii isaaf rabbitu qofa beektu beeka. Isa natti hime kana dhataanaan akkamitti biyya kana bulchaa nama yaaddessaa jechuudha. Waan dhimma nama tokko irratti hiyyeessa miseensa adda bilisummaa Oromoo karaa kanarra miilaan deemaa oolu na argaa oolan. Ergan gaafan biyya kana dhufe makiinaadhaanis miilaanis na hordofan. Maaliif akka na hordofan hin beeku. Bara wayyaanis gaafa biyya kana akkasumatti hin jiraan. Bilbileefaa hime narraa kaasaa. Narraa kaasaa ani bakka barbaadanitti dhufeen gabaasa guyyaa guyyaan hordoffii kana narraa kaasaa jedhee. Kanaafi na argu na beeku waan dhokate homtuun jiru hannama miskiina akka kiyyaa kana hagana dogoggoran waan baay'ee complicated ta'e otu dhufe akkam godhu jarri kuni nan yaadda'ee nan sodaadhe ammallee na sodaachisa waan biyya kana. Dooktar Abiyyiin kanaan dura qaamaan wal beektu? Waliin guddanne qaamaan wal beekne. Eessatti waliin turtan? Irra guddaa waliin jiraanne lola baadimmee irratti. Bakkuman ani bakka ajaja kiyyaa hojiin keenya walitti dhufuun opereetarii reediyooti. Ani ajajaa makaanaayizdiin ture garuu bakki keessuma keenyaa tokko. Waliin oollaa waamne wal ergannaa umuriin isa tun irra xiqqaadha. Akkasitti waliin jiran. Amma walumaa gala turtiin keessan amma gama waggaa tokko jala hidhaa keessa turtan kuni isinuma hidhuu barbaadaniiti moo waan yaadan wahii waa yaadanii dogoggoraniiti jettanii yaaddu? Jibbinsa adda bilisummaa Oromoo irraa qaban. Ejjennoon kiyya beekama. Waraana bilisummaa Oromoo irratti lola labsan. Lammaatti meera. Qaamaan yeroo adda addaa deddeebinee haasofneerra. Lola kana eegaltan malee fixuu hin dandeessanii. Bar aniifatiin jedhe lammaatiin. Jaalguutama hawaasa waggaa 27 irraa 28 irraa barraaqitti wareegame. Waraanni garuu ammayyuu barraaqi jira. Marroofa ajjeesuu dandeessu. Abbaa ta'e ajjeesuu danda'u. Waraana xumuruu hin dandeenye kana hin eegaliina. Waliigalteen keenya akka asmaraatii jenne sanatti haa xumuratu. Dhimma kana ABO fi OPDO irraa baafnee Oromootti haa kenninu. Gaaffiin kun gaaffii Oromooti. Oromoon akka isaaf ta'utti haa furatu.